Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon. Ameen. Ashamaa akkam jirtu? Kun sagantaa Aroo TV'dha. Sagantaa Aroo TV kana keessatti immoo seenaa dhugaa, seenaa abbaa keenyaa, Abbaa Mikaa'eliitan isiniif dhiyeessaa hanga xumura sagantaa kootti na hordofaan affeerraa kooti. Abbaan Mikaa'el eenyudha? Abbaan Mikaa'el maal hojjetanii? Xumura sagantaa koo hordofaan isiniin jedha. Viidiyoo kana like godhaa. Namoonni subscribe hin goone subscribe gochuudhaan maatii Aroo TV ta'an affeerraa kooti. Duuti warra du'aniidhaaf ni ta'a. Duuti qulqullootaa garuu nama dhibaa jedha. Eebbi abbaa keenyaa Abbaa Mikaa'el nurra oolee abuluu. Ameen. Eebbifamoo Abuna Mikaa'el abbaa isaanii Walda Amlaak Hundee fi harmee isaanii Balaayina Shirraa Oromiyaa keessatti godina Shawaa Kaabaa aanaa Wucaalee ganda Baachoo iddoo Dasee jedhamutti bara 1960 bara araaraa dhalatani. Abbaan Mikaa'el ijoollummaa isaanii qabanii barnoota amantaa barachuu kan jalqaban yommuu ta'an, barnooti isaan jalqabaa kaasanii barachaa turan keessaa muraasi isaanii sirna dubbisa Gi'iizii, galata Maariyaamii, duggaa fi sooma duggaa, faarfannaa fi mawaastii, soorgoo fi sookkoo, kabaja ayyaanaa, hiikkaa kitaaba qulqulluu, mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo keessatti gadaama gurguddaatti baratanii nama beekumsaa ga'aa fi nama beekumsa guddaa qaban turan. Gadaamii Dabra Libaanos keessatti kan guddatanii kanaafuu nama bataskaanaaf lubbuu isaanii kennanidha. Abbaan keenyaa erga barumsoota kana baratanii booda abbaan keenya Abbaan Mikaa'el daaqonummaa Kaawwalee Dabra Tsigeetti kan fudhatan yommuu ta'an, monoksummaa ammoo Kaawwalee Guddichaa Dabra Libaanositti bakkuma ijoollummaa isaanii qabanii itti barachaa turan, barsiisaa turanitti argatanii jiru. Akkasumas barsiisaa kakuu moofaa fi barsiisaa kakuu haaraa hiikkaa kitaaba qulqulluu kan baratan yommuu ta'an, mana amantaa bakkoota adda addaa deemuudhaan kan barsiisaa turan Abbaan Mikaa'el nama beekumsa guddaa qabanidha. Kana malees dura bu'aa kutaa barnoota lallabaa fiichee salaalees ta'uudhaan nama tajaajilaa turan abbaa kabajaa, abbaa guddaa kan turanidha. Yeroo booda garuu Sinodosiin biyya keenyaa, Sinodosiin Itoophiyaadhaa Abbaa Mikaa'eliin dhiphisinnaa yommuu isaan fudhatan godina Iluu Abbaa Booraatti akka isaan ramadamanii naannoo sana bulchan, yommuu isaan naannoo sanatti ramadamanis abbaan keenya hin dadhabeen nan nuffetuun jedhiin gara sana deemuudhaan saba naannoo sana jiran waggoota dheeraadhaaf tajaajilaa turaniiru. Abbaan keenya Iluu Abbaa Booraa keessatti jaallatamummaa guddaa yommuu isaan kan hin dagatamne ummata isaanii keessaa kan qaban yommuu ta'an, eebbi abbaa keenyaa Abbaa Mikaa'el nurra oolee abuluuti. Abbaan Mikaa'el godina sana keessattii fi akkasumas godinaalee garaagaraa biyyoota adda addaa keessatti deemuudhaan sagalee Waaqayyoo lallabaa, barsiisaa, nama gadi hin teenye turani. Bataksaanii jechuun gimbii ilaallu kana isinitti fakkaatu. Tokkummaa keenya bataksaanii jechuun bataksaanni nuyi
Bataksaan jechuun immoo tokkummaa kee. Nutu ijaarame. Kiristiyaan. Abbaan keenya, Abbaan Mikaa'el hojiiwwan garaa garaa hojii hafuuraa irra darbuudhaan hojii misoomaa, mana amantaa ijaarsisuu, gadaamota gurguddaa ijaarsisuu, manneetii itti barumsa baratan bakkoota adda addaatti ijaarsisuu hojjechaa turaniiru. Eeyyeen Abbaan Mikaa'el hojii kana qofa miti. Sabni isaanii afaan isaatiin akka isaan barataniidhaaf, afaan isaaniitiin akka isaan dhaga'aniidhaaf, afaan isaaniitiin akka tajaajilamuudhaaf hojii ajaa'ibaa fi hojii gurguddaa nama hojjechaa turanidha. Abbaan Mikaa'el. Ummatni ko afaan isaan barachuu qabaa, ummatni ko afaan isaan dhaga'uu qabaan jecha afaan isaanii yommuu isaan dhukkubsatan mana yaalaa keessatti dubbatanidha. Jechi kun Abbaan Mikaa'el erga tajaajilaa gaarii raawwachaa turanii booda bara 2014 dhukkuba tasaa isaan mudateedhaan mana yaalaa keessatti yaalamaa jiranii addunyaa kanarraa amajjii 9 bara 2014 addunyaa kanarraatii boqotaniitii jiru. Waldi waaqaa bu'eetu maaramii teenyarraa dhalateetu uumama lammataa Kiristiinaanuu kenneetoo kiristiinaadhaan amantiidhaan dhaloota amantiitiin gara isaatiitti akka deebinu waan nu godheessa. Kana Kiristoosaan kiristaanotaan jedhamnu kanaan. Abbaan keenya dhugumatti goota amantaa, abbaan keenya nama amantaa isaaniidhaaf yoomiyyuu gad hin teenye, amantaa isaaniidhaaf bakka guddaa kan qaban turanii. Abbaan Mikaa'el isaan tawaayidoodhaaf gonfoodhaa, isaan tawaayidoodhaaf dungoodhaa. Abbaan Mikaa'el nuuf mana kiristaanaa keenyaaf nama waan guddaa nuuf raawwatedha. Eeyyeen sagantaa koo guyyaa irraa keessatti Abbaan Mikaa'el seenaa isaan hojjechaa turan yommuu isaan kan raawwachaa turan kana fakkaataa. Sagantaa biraan amma walitti deebinutti kun Aroo TV'dha. Sagantaan koo yoo isinitti tole laayik gochuudhaan jaalladhaa, akkasumas koomentii irratti yaadota barbaaddan barreessuudhaan nu cina dhaabbadhaa isiniin jechuu barbaanna. Qophii biraan ammoo walitti deebinutti waan hordoftaniidhaaf guddaa galatoomaa. Horaa bulaa deebanaa. Kun Aroo TV'dha. Sikofada Jesus,